Corrisa Sammu. Corrisa Sammu. Qophiin kun walta'insa raadiyoo ABS fi waldaa ogeeyyii miidiyaa dubartoota Itoophiyaati. Deeggarsa dhaabbata Grassroots Soccer irraa argameen torbanitti guyyaa tokko dilbata ganama sa'a 3 irraa eegalee isiniif dhiyaata. Qophichi rakkoo fayyaa sammuu dargaggootaa ittisuu irratti xiyyeeffata. Fayyaa sammuu malee fayyaa maaltu jira ree? Corrisa Sammu. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa raadiyoo Corrisa Sammuu jedhu waldaa ogeeyyii miidiyaa dubartoota Itoophiyaa fi dhaabbata Grassroots Soccer dhaabbata raadiyoo Adama Broadcasting Service waliin ta'uun torban darbe dhimmoota miira namaa hubachuu jedhu irratti kutaa tokkoffaa isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Qophii keenya kutaa lammaffaa irraa immoo sammuu fayyaa dargaggootaa jedhu irratti Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti barsiisaa xiinsammuu Dr. Kumsaa Adoonis affeerannee jirra. Hanga dhuma qophii keenyaatti nu faana turtii gaarii taasisaa kana isiniin jedhu qopheessaan qophichaa Taayee Abarraa Gulaalaan Alamuurba. Ragaan dhaabbata UNHCR irraa argame akka mul'isutti fayyaa sammuu jechuun dhukkuba sammuu kamiyyuu dhabuu qofa miti. Fayyaan sammuu akkaataa dandeettii keenyatti hubannuu fi dhiphina jireenya dilee itti baadhannu ta'uu eeree jira. Kana malees akkaataa itti yaadnu miira namatti dhaga'amu akkaataa itti sochoonuu fi murtoo jireenya itti goonu irratti dhiibbaa guddaa qaba. Akka qorannoo UNHCR gaggeessetti fayyaan sammuu qaama fayyaa barbaachisaa waan ta'eef mirga dhala namaa uumamaan jiru waan ta'eef dhukkubni sammuu dhukkuba addunyaa keessaa bantaa 14 akka ta'u kaa'ee jira. Sababoonni dhukkuba sammuuf ta'an dhiphina sammuu, yaaddoo, jijjiirama miira dhiphinaa booda dhufu, qoricha sammuu haadoochuu fayyadamuu fi kanneen biroo ta'uu ibsameera. Akka biyya keenyatti rakkoo dhukkuboota fayyaa sammuutiin keessattuu dargaggoota fi hawaasa biratti hedduminaan kan mul'atu kan dabalaa dhufe ta'uu ragaan hospitaala Xiquur Ambassaa bara 2017 gaggeesse ni mul'isa. Dargaggoonni dhimma dhiphina sammuu irraa ofii fi hiriyoota isaanii akka eegan baraaran gargaaran akkasumas maatii yaaddoo fayyaa sammuu ijoollee isaanii ilaalchisee qaban akka furanii fi miira isaanii hubatanii irraa of qusatan kan gargaarudha. Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti barsiisaa xiinsammuu Dr. Kumsaa Adoonis akka jedhanii fayyaa sammuu waan baay'ee of keessatti hammachuun beekamu sadiitu jira jedhan. Isaanis fayyummaa currisaa, fayyummaa xiinsammuu fi hawaasummaa ibsamuudha jedhan. Fayyaa sammuu innaa jennu wanta baay'ee kan of keessatti hammatu ta'ee tokko kanuma yeroo baay'ee currisa kan jennu kan emotion kan jennu wajjin kan wal qabu fayyummaa currisaa yookaan emotional health kan jennu kan of keessatti qabudha. Lammata irratti immoo psychological health yookaan immoo fayyummaa sammuu yookaan immoo xiinsammuu jennee fudhachuu ni dandeenya. Inni sadaffaan immoo hawaasummaadha. Fayyummaa karaa hawaasummaatiin wal qunnamtii hojii walitti dhufeenya hojii wal qabatee fayyummaa jirudha. Karaa psychology, karaa currisaa, karaa hawaasummaatiin fayyummaa namni tokko qabu wanta karaa beekamaa tokko karaa fudhatamaa ta'e tokkoon namni tokko jiraachuu hin danda'a taanaan fayyaa sammuu qaba jennee fudhachuu ni dandeenya. Adeemsa jireenya dhala namaa kamuu keessatti kan baay'ee murteessaa ta'e fayyummaa sammuu dargaggootaa irratti hojjechuun barbaachisaa ta'uu ibsan. Akkuma beekamu kanneen amma sila gurguddoo sadii kaasne suni adeemsa jireenya dhala namaa kan dargaggootaa qofaayyuu otoo hin ta'ine keessatti baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf akkaataa nuti itti miira keenya illee itti to'annu kan murteessu fayyummaa sammuutidha. Kan biraa immoo akkaataa nuti wanta tokko itti raawwannu yookaan immoo amala keenya kan murteessu yookaan yaada qalbii kan keenya illee kan murteessu fayyummaa sammuuti waan ta'eef wanta raawwannu hunda keessattuu fayyummaan sammuu murteessaadha. Fakkeenyaaf kan nama kaaseen alatti illee rakkoo hiikuudhaaf filannoo sirrii ta'e tokko gaggeessuudhaaf oomisha ta'uudhaaf yookaan immoo namni tokko productive kan nuti jennu ta'uudhaaf karaa biraatiin immoo jireenya hawaasummaa keessatti akkuma walii galaatti bu'aa barbaachisaa ta'e tokko buusuudhaaf fayyummaan sammuu baay'ee murteessaadha. Keessumayyuu immoo dargaggoonni ol guddataa waan ta'aniif gara fuulduraattis immoo biyya kana kan amma jiru dhaloota amma jiru kan harkaa fuudhee gaggeessu kan waan ta'eef keessumayyuu
jireenya dargaggootaa keessatti baay'ee murteessaadha. Itti fufiinsuma biyya tokkootiif iyyuu murteessaan dargaggeessa duuba warra dhufuudha, warra ol guddatudha waan ta'eef fayyummaan sammuu amma nuti jennu kun jireenya isaanii keessatti baay'ee murteessaadha. Rakkoo sammuu dargaggootaa karaa adda addaatiin ibsaman keessaa gochaan mul'atu mallattoolee kanneen akka dhiphina jireenyaa, dhiphina sodaa, rakkoo ofitti amanamummaa dhabuu, mukaa'uu fi biroo of keessatti hammatudha jedhan. Rakkoon sammuu dargaggootaa biratti karaa adda addaatiin ibsamuu ni danda'a. Tokko kanuma kallattiidhaan mul'atu gochaan kan agarsiisan ta'uu danda'a. Kanuma immoo keessa isaaniitti isaanuma irratti dhiibbaa qabaatu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee fayyummaan sammuu hin jiru taanaan fakkeenyaaf akkan akka dhiphachuu yookaan cinqamuu, mukaa'uu, maan kan akkas jennu kana hundayyuu kan of keessatti qabatudha jechuudha. Maaliif fayyaan sammuu hin jiru taanaan namni tokko karaa sila kaasne sanaan alatti illee rakkoo kan akka mukaa'uu, cinqamuu, dhiphachuu waan akkasii kana keessa galuu ni danda'a. Egaa inni kanannaa fudhannu ka'umsa adda addaa qabaachuu danda'a. Inni kun yeroo baay'ee irra deddeebi'amee miidiyaa adda addaa keessattis kan ka'aa turedha. Ka'umsi isaa kun dhalootaan kan jirus ta'uu danda'a. Dhalootumaan fakkeenyaaf namni gaafuma dhalaturraa kaasee jenetikaalee wanti fudhatee dhalatu tokko jiraachuu danda'a. Amma inni kun innaa jennu sammuu hojii sammuutiif murteessaa kan ta'an keemikaalonni adda addaa jiru. Neurotransmitters kan jennu jira. Ergaa dabarsuu keessatti kan bu'aa qaban isaan sanarratti rakkoon jira taanaan keemikaalonni sun haala madaalawaa ta'een hin jiran yoo ta'e inni kun dhiibbaa fiduu danda'a. Inni kun gara rakkoo amma jenne kanallee fiduu ni danda'a. Nuti kan amma irratti xiyyeeffachaa jirru kan waa'ee saayikooloojii xiinsammuu wajjin wal qabateedha. Inni kun fakkeenyaaf rakkoo yeroo ijoollummaa daa'ima yookaan immoo yeroo mammaas ta'uu danda'a, nama qunname tokko irraa ka'uu danda'a. Fakkeenyaaf miidhaan karaa hawaasaatiin maatiitiin ta'uu danda'a. Irra ga'e tokko hoo jiraate trauma kan jennu sana fiduu danda'a. Rakkoo jireenya keessatti qunname irraa kan ka'udha ta'uu danda'a. Karaa biraatiin immoo amma sila kan kaasne stress kan jennu suni jira. Personalitiin namoota isaanii akka kan jennu inni kun illee dhiibbaa mataa isaatii ni qabaata. Inni amma nuti kaasuuf jirru kun immoo life style kan jennu wajjin haala jireenya nama tokko wajjin wal qabata. Fakkeenyaaf nyaata dhugaatii, rafuu, boqonnaa fudhachuu, ispoortii adda addaa hojjechuu wajjin kan wal qabatu ta'uu danda'a. Kan biraamu substance use kan nuti jennu baala sammuu namaa adoochu fayyadamuu wajjin kan wal qabatu. Kanaaf inni ka'umsa adda addaa qaba. Ka'umsa adda addaa haa qabaatu malee amma nuti caalatti kan irratti dubbachaa jirru haala naannoo wajjin kan wal qabatudha ta'a. Maaliif amma fayyadamni amma kan nuti sammuu nama doochaan kana wajjin kan jiru baay'een isaa naannoo wajjinidha kan inni wal qabatu. Naannoo wajjin kan wal qabatu naa jennu yeroo baay'ee fakkeenyaaf dhiibbaa hiriyaafaa ta'uu danda'a. Akka peer pressure kan nuti jennu achirraayyuu ka'a baay'een isaa yeroo dargaggummaa fi jalqaba gara dargaggummaa kanatti dhiibbaan hiriyaa baay'ee olaanaadha waan ta'eef fakkeenyaaf yaaluudhumarraa jalqabuudha danda'a. Hiriyaa gammachiisuudhaaf jedhamee yaalamuudha danda'a. Yeroo dabarsuudhaaf jedhamee yaalamuudha danda'a. Achirraa ka'eet egaa ol guddachaa deemee rakkoo sammuu ta'a jechuudha. Fayyaa sammuu namaa miidhaa kanneen miidhaa dhiibbaa hawaasummaa, akkaataa guddisa maatii, baala sammuu namaa adoochan, teekinooloojii miidiyaa hawaasaa, rakkoo nageenyaa fi kanneen birootiin dhufan ta'uu Dr. Kumsaan ni ibsu. Fayyaa sammuu kanneen miidhan tokko sooshalis wanti jiru jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf namni tokko yoo loogii wayii jireenya keessatti irra gaha yoo ta'e yookaan qixxee namaa inni ilaalamu yoo ta'e inni kun sammuu irratti dhiibbaa ni qabaata.
Lammaffaan immoo ijoollee yeroo guddatanii guddina isaanii sana keessatti akkaataa guddisaa rakkoo qabu jiraachuudha danda'a. Amma kan parenting style yeroo baay'ee kaasuu dandeessu ta'a. Kan authoritative kan ta'an jiru. Ilaaf ilaameedhaan kan daa'imma isaanii guddisan hin jiraatu. Kan seeruma baasanii immoo gaaffii gaafachuu kan keessatti hin dandeenye seera qofa hojiirra oolchuu kan ta'e jira. Kan immoo daa'imaaf dhimma hin qabne jiraachuudha danda'a. Inni kun malee immoo kan kunuunsullee jiraachuudha danda'a. Warri kun dhiibbaa mataa isaanii ni qabaatu. Wanti hundumtuu madaala mataa isaatii eegee deemuu baannani kan amma kan jireenya hawaasummaa kun dhiibbaa ni qabaata. Inni biraa immoo baala sammuu namaa dochane kana gargaaramuun dhiibbaa guddaadha kan inni fidaa jiru. Kana bira darbeetu immoo har'a teekinooloojiin immoo rakkoo ta'aa dhufeera. Haalli fayyadama teekinooloojii haala to'annaatiin ala deemaa waan jirudha kan inni fakkaatu. Maatiin wal bira mana tokko keessa jira malee wal bira hin jiru. Sammuudhaan wal bira hin jiru waan ta'eef qaamaaf qofaa wal bira taa'uun hin jedhu. Daa'imni keessumayyuu immoo kanaaf baay'ee saaxilamoodha. Warri dargaggeeyyiin baay'ee saaxilamoodha. Daqiiqaa muraasaaf illee moobaayilii isaaniirraa addaan bahuu hin barbaadan. Karaarra innaa deeman karaa deeman sanallee seeraan iddoo hojjetaniif maal jedhan illee to'achaa miti kan isaa jedhan garmalee sana keessa seenaniiru. Haala to'achuu hin dandeenyeen ol deemaa waan jirudha kan inni fakkaatu. Warri kun walitti hidhamanii rakkoo sammuu ni fidu jechuudha. Inni biraa immoo dinagdee wajjin wal qabachuudha danda'a. Jireenya hiyyummaa keessa kan jiru ta'uudha danda'a. Waraana keessa kan jiru ta'uu danda'a. Bakka nageenyi hin jirre fa'aa kan jiru ta'uu danda'a. Warri kun hundumtuu walitti hidhamanii rakkoo fayyaa sammuu fiduu ni danda'u. Rakkoo dargaggoota irra gahaa jiru jalqaba irratti hubannoo kennuun barsiisuu dursanii rakkoo gahuu danda'u irratti hojjechuu murteessaa ta'uu himan. Dargaggeeyyii rakkoo amma keessa jiru kana keessa baasuu dandeenya. Akkamittiin immoo ittisuullee dandeenya. Inni jalqabaa ittisuudha. Wanta tokko rakkoon otoo hin uumamin dura ittisuudha inni guddaan. Ittisuu sana keessatti maaloo godhame wayya kan jedhamuu fi inni guddaan akkanaaf galuutti barumsa qabaachuutu irra jiraata. Jalqabumarra daa'imni kun dakuma innaa dhufan har'a arga dargaggoomanii booda dhiibbaan hiriyaa jira jenneerra karaa biraatiin illee dhiibbaa hiriyaatiin alalleen yeroo dargaggummaa kun kana guddinni isaanii illee hin xumuramne waan ta'eef keemikaalonni hir'atan waan jiraniif fedhii waa tokko fidi jedhu wayis qabaachuu waan danda'aniif isa kanallee duraan dursitee barsiisaa deemutu sirra jiraata. Fedhiin akkasii jiraachuudha danda'a. Fedhii akkasittiin bira darbuu dandeessa jedhanii awweer gochuudhuma dakaa kaasanii jechuudha. Daa'imman amma waan akkasii kana hubachuu elementarii irraa kaasanii illee waan kana kan jalqaban illee jiru. Amma ijoolleen xixiqqoon nuti karaa irratti arginu kun ijoollee umuriin isaanii naannoodhuma sadarkaa tokkoffaa warra jiranidha. Warra maastichii maal kun amma warra harkisan ijoollee xixiqqoodha. Awweernasiin sun ganaa qo'ee amma dargaggoomutti eegna jennee taa'uun nurra hin jiraatu. Yeroo ijoollummaa sanarraa kaasutu nurra jira. Isa kana keessatti gaheen kam eenyu taphata kan jedhu booda kaasuu ni dandeenya. Kanaaf inni guddaan awweernasii uumaa barumsa kennaa tarii kaarikulamii keessallee galchuun barbaachisaa yoo ta'e kaarikulamii keessallee galchanii jechuudha sadarkaa tokkoffaarraa kaasanii ijoollee kana barsiisaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Isa kana immoo sadarkaa lammaffaa keessatti illee erguma ol guddatan immoo sadarkaa yuunivarsiitii erga qaqqabanii booda sagantaalee leenjii adda addaa waan jiraniif carraa sanatti gargaaramanii ijoollee kana akka isaan baratan gochuun ni danda'ama. Daddabarsaa dhalootaa uumuun dargaggoota sammuu fayyaa qabaachuuf dhaloota barsiisaa ijaaraa wal cinaa dhaabbachaa yoo deemne dargaggoota kalaqaaf beekumsa guutuu hirmaannaa olaanaa gama diinagdee hawaasummaa fi saayinsii fi teekinooloojii keessatti taasisuun badhaadhina dhalootaa badhaadhina biyyaa fi addunyaa ta'aa deemna jedhan. Biyyi gaa daddabarsa dhalootaatiidha. Nuti dhaloonni kanaan duraa tureera. Dhaloota sanarraa fuuneen nuti immoo amma harkaa qabna. Biyya namoonni umurii keenya jiraniif nu gadiis immoo nu oliis biyya gaggeessaa kan jiran jiru wal harkaa fuudhinsaan walitti daddabarsaanidha. Biyyi kan jedhamtu tokko kan ishiin jiraachuu dandeessu. Kanaaf amma
dargaggeeyyiin kun gara dhufutti gaa oo seeraan guddatanii biyya badhaati tokko biyya warra kaan wajjin wal bira dhaabbachuu dandeessu maqaa wal fakkaatu qabaachuu dandeessu bira darbuullee dandeessu uumuun kan danda'amu dhaloota kana ijaaraa yoo deemnedha barsiisaa yoo deemnedha dhaloonni amma nuti harkaa qabnu kun nurkaa ba'aa deemeera taanaan namnumti nuti gara fuulduraatti waa'ee biyya jennu sanaaf itti abdannullee hin jiraatu abdiin biyyaa abdiin boruu dhaloota ammaatidha dhaloota ol dhufaa kana isaan xixiqqoo jiran dargaggeeyyii amma jiran kanaadha kanaaf amma isaan kanarratti hojjechuun tokko akka dhuunfaatti isa dhabbuma sanaafuyyuu jechuudha fayyummaa sammuu fayyummaa qaamaa akka qabaatuuf akka dhuunfaatti nama sanaaf illee gaariidha ta'a achi immoo guddachaa yoo deemu immoo maatiin illee fayyadamaadha maaliif egaa akkuma aadaa keenyattu iyyuu daa'ima godhachuun abdii wayiitidha boru nama sanatu na sooruu danda'a yookaan immoo akka xurataa amma nuti jennu kanallee daa'ima isaattidha kan inni abdatu inshuraansii gurguddaa qabeenya guddaa qabaatee toon ta'in inshuraansiin nama keenya dhalootadha ijoollee kanaadha kanaaf maatiidhaaf illee abdii guddaadha jechuudha isaan irratti hojjechuun isaan irratti hin hojjenne taanaan boru eessayyuu dhufuu hin danda'u kana booda immoo naannoodhuma sanaaf illee bu'aa guddaadha kan inni qabu dargaggeeyyii kanaadha eenyu adda addaa keessatti jireenya hawaasummaa dinagdee kana keessatti hirmaatanii jijjiirama fiduu kan danda'an naannootti illee fudhanne warra kanaadha achi immoo guddachaa yoo deeme immoo warri kun qabeenya biyyaatidha dhaloonni dargaggeeyyiin kun qabeenya biyyaati kanaaf biyya keessatti akkuma sila kaasne sana dinagdee keessatti hawaasummaa keessatti siyaasa keessatti iddoo guddaadha kan isaan qabaachuu danda'an kana biras hin darbannaa tokko bal'isnee yoo ilaalle qabeenya addunyaatidha namni tokko ati bu'aa gaarii qabda taanaan karaa kamiinuu yoo ta'e addunyaadhaaf waa bu'aa buusta jechuudha warri amma addunyaa kana teeknooloojiidhaan jijjiiran kaleessa dargaggeessa kan turanidha kaleessa ijoollee kan turanidha kanaaf addunyaadhaaf illee bu'aa qaba jechuudha namni tokko dhuunfaa isaarraa kaasee amma sadarkaa addunyaatti bu'aa ni qabaata isaan irratti hojjechuun kallattii kanarraa kan ka'e baay'ee barbaachisaadha. rakkoo fayyaa sammuu dargaggoota eeguuf jalqaba dhuunfaan maatiin hiriyootaa fi hawaasa biyyaarraa qooda olaanaatu eegama jedhan. Inni tokkoffaan abbummaa sanarraa iyyuu gahee guddaa qaba abbumti sun jechuudha. Ati nama sana fakkeenyaaf harma nuti hin barsiisna namiti barsiisaa kan inni jedhamu odeeffannoo nama dabarsu tokkodha. Kan baratu immoo isa fudhatu sanaadha. Kanaaf namnumti inni dhuunfaan sun dargaggeessumti amma nuti jennu daa'imni amma nuti jennu kun gahee qabas keessatti itti gaafatamni itti dhaga'amutu irra jiraata. Jijjiirama kana keessatti inni yookaan ishiin hin hirmaanne taanaan jijjiiramni dhugaa dhufuu hin danda'u. Maaliif achi keessatti itti namanne taanaan karaa dhokataadhaanis yoo ta'e waan hin taane irratti bobba'uu akka hin taane irratti illee bobba'uu danda'a. Kanaaf abbumti sun abbummaa akka itti dhaga'amu gochuun baay'ee barbaachisaa. Kanaaf inni jalqaba abbaa sanaadha. Itti aansee immoo yeroo baay'ee egaa kana hin kaasna yuunivarsiitiin inni jalqabaa maatiidha. Maatiin yuunivarsiitii isa jalqabaati. Nuti amma isa akka addunyaatti yuunivarsiitii kan jennu kan akka biyyaaf addunyaatti beekamu tokkodha kan nuti kaasnu. Garuu yuunivarsiitiin inni jalqabaa kan amala keenya bocu yookaan sheep kan godhu maatiidha. Maaliif ijoolleen jalqaba kan isaan argan abbaadha, haadha, obbolaadha. Fi sana booda ol guddachaa deema ollaa argu, ganda tokko keessa irra jiru argu, akkasumatti ol guddachaa akka gara biyyaatti deema. Kanaaf maatiin gahee guddaa qaba. Achi keessatti abbaan ifaati jechuudha. Egaa daa'immoo wajjin kan baay'ee immoo caalatti walitti siqeenya qabdu haadhaadha. Dhiibbaan haadhaa xiqqaadhaa miti. Dhugaa dubbachuudhaaf amma jireenya kan koo keessatti kan abbaan koo naan jedhe irra kan haati koo naan jette dhiibbaa guddaa irratti qaba.
waan hundayyuu innaa waan tokko raawwadhu waan ishiin naan jette sanatu sammuu koo keessaa natti bilbila yookaan immoo wanta sanan yaadadha. Kanaaf maalinni wanta tokko keessa hin seenin dura itti yaadataniin jechuudha. Wanti kun garamitti nageessa gara badiitti immoo gara gaariitti nageessa kan jedhu. Kanaaf amma abbaanii fi haati keessumayyuu haati wanti maatiidhaan ijoolleedhaan adaraa jettu suni baay'ee murteessaadha. Ilma koo intala koo kana keessa akka hin galle. Tarii galleellee hoonyuu ta'e dafnee of sirreessuudhaaf gaabbuudhaaf illee karaa bana jechuudha. Kanaaf maatiin iddoo guddaadha qaba. Sana booda immoo mana barumsaatti gaa ol guddataa lakkuma ol guddisaa amma deemne kana yeroo ammaa kana siruma maatiin caalatti amaanaa mana barumsaatti waan kenneedha kan inni fakkaatu. Amaanaa guddaatu irratti gatamee jira mana barumsaa. Kanaaf to'achuun baay'ee barbaachisaadha. Barumsa kennuudhaan alatti illee to'achuun baay'ee barbaachisaadha. Dargaggoota har'aa fayyaa sammuu isaanii kunuunsuu fi eeguun murteessaa ta'uu hubachuun ilaalcha maalna dhibdee keessaa baanee itti gaafatamummaa lammii tokkorraa eegamu yaa baanu dhaloota sammuu fayyaa qabu haa qabaannu jechuun Dr. Kumsaan ergaa isaanii dabarsaniiru. Namni maalna dhibeedhaan rakkoo sana jalaa bahuu hin danda'u. Maaliif walitti da'ameetidha dargaggeessa kana qarree kallattii qabsiisnee iddoo barbaachisuun gahuun kan nurra jira. Kanaaf manni barumsaa gahee guddaadha kan barsiisaan achi keessatti immoo gahee guddaadha kan inni qabaatu. Kana gochuu baannaan horii kun walitti ida'amuu baannaan gatii hin qabu. Sana immoo ol guddisnee immoo jennee qaamni seera eegsisu jira. Qaamni seera eegsisu kun baay'een isaallee dhokataa ta'uu danda'a, wanti argu jiraachuu danda'a, ragaa argachuu danda'a ta'a. Isa sana hordofee tarkaanfii fudhachuutu irra jiraata. Gandarraa kaasee aanaan akkasumatti sadarkaadhaan kan jiru jechuudha. Warri kun hordofanii tarkaanfii hin fudhanne taanaan ammas malla dhibee sanaan rakkoo nama nuti jennu kun walumatti ida'amaatidha kan jirtu rakkoo biyyaa ta'aa deema jechuudha. Achi immoo ol guddachaa egaa akkuma jennu aanatti ol guddataa gara zooniitti illee naannootti illee ni godha. Warri qaamni olaanaan deeggarsa gochuudhaanidha kan isaan kallattiidhaan to'achuun kan warra daka jiranii, warra gandarra jiranii, aanarra jiranii yoo ta'ulleen warri gara gubbaa jiru zooniirraa kaasee naannoon mootummaa federaalaa warri kun immoo deeggarsa barbaachisu poolisiidhaan jechuudha. Poolisii adda addaa baasuudhaan, sagantaalee adda addaa baasuudhaan, gaayidlaayinii adda addaa baasuudhaan isaan sana immoo akka isaan hojiirra oolan to'achuudhaan baajata wanta sana irratti ramaduudhaan akkaataa sanaan deeggarsa gochaa deemutu barbaachisa. Kanaaf qaamni adda addaa gahee adda addaa qaba jechuudha. Maatiin gahee qaba, manni barumsaa gahee mataa isaa qaba, qaamni seera eegsisullee gahee mataa isaatii qaba, mootummaan akka waliigalaatti akka nama kaase kanatti gahee mataa isaatii qabaata jechuudha. Kan warra kanaadha walitti finnee dargaggeessa amma jennu kana amala silaa barbaachisaa ta'e tokko qabaatee akka inni guddatu ofii isaatiifis, maatiifis, biyyaafis akkuma addunyaatti addunyaadhaafis bu'aa akka inni buusu gochuu kan dandeenyu. Qaama hundaanuu kan inni adaraa jechuu barbaadu maalinni maalla dhibeen wanta kana keessa maaltu na galcheen suni gaariidha miti. Ijoolleen har'a dargaggeessi jennu ollaarraayyis haa ta'u eessarraayyis balleessu kun boru nutti illee achi as deebi'uu danda'a. Maatii isaa qofaa rakkisaa qofaayyuu miti. Kanaaf rakkoon kun rakkoon kan keenyas kan biyyaas waan ta'eef amaanaa kana hundumtuu bahuutu irra jiraata. Yoo kallattiidhaan waa gochuu dadhabilleen qaama kana irratti hojjechuu danda'u. Maatii wajjin lakkii waan akkasii kana argaa jirtu, hordofaa jirtu maatiin namni argu tokko maaliif abbaan ifaatti arguu dhiisuu danda'u. Har'a ani maatiin manannaa baan iddoo ta'in deema jedhanii bahu. Iddoo oolmaa isaanii garuu nama gara biraatti arguu danda'a. Maaliif iddoon ani arguu danda'u, iddoon ani bira qaqqabuu danda'u tokko ooluu dhiisuu danda'u. Kallattii kanarra oola yoo jedhame isaan kallattii isaanii jijjiiran iddoo biraarra ooluu danda'u. Kanaaf maalla dhibeen suni rakkoo biyyaa ta'aa jira waan ta'eef
rakkoo biyyaa ta'a jalmu muruun barbaada rakkoo biyyaa ta'a waan jiruuf isa kana maalla dhibeen sun nun baasu. Biyyoota guddatan keessatti daa'imni tokko haala guddisa isheetii rakkoo qabataanaan mootummaatti itti gaafatama fudhatee guddisa. Maatiin birallee rakkoon yoo jira ta'e jechuudha. Ofitti fudhatee guddisa. Maaliif daa'imni suni qabeenya abbaa fi haadha sanaa qofaa otoo hin ta'in qabeenya biyyaa waan ta'aniif yoo rakkoon jiraatu rakkoo biyyaa jedhamee waan yaadamuuf mirga qabaachuu isaanii qofaa yoo otoo hin ta'in rakkoo biyyaa ta'as jedhamee waan yaadamuuf maal nagalchaadhaan akkaataa sanaan daa'ima guddisuu keessatti hirmaatu waan ta'eef anis kan inni dhaamuu barbaadu qaamni hundumtuyyuu nuti hundumtuutti gaafatama qabna. Itti gaafatama keenya kana bahuutu nurra jiraata yaada jedhu ergaa jedhu dabarsuun barbaada. Egaan kabajamtoota daawwattoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo currisaa sammuu jedhu waldaa ogeeyyii miidiyaa dubartoota Itoophiyaa fi dhaabbata Grassroots Soccer dhaabbata raadiyoo Adama Broadcasting Service waliin ta'uun kutaa lammaffaa sammuu fayyaa dargaggootaa jedhu irratti Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti barsiisaa xiinsammuu Dr. Kumsaa Adoonis waliin turtii taasisnee waa hedduu akka irraa hubattan abdii qabna. Torban mata duree dhiphina to'achuun haala danda'amu irratti qabannee dhiyaanna. Qophiilee raadiyoo Adama Broadcasting Service hafaa waliin turtii gaarii taasisaa kana isiniin jedhu qopheessee dhiyeessuun Antaayyaa Barraati gulaaluudhaan Alamuu Hirphaa turtii gaarii taasisaa. Currisa sammuu. Currisa sammuu. Qophiin kun walta'iinsa raadiyoo ABS fi waldaa ogeeyyii miidiyaa dubartoota Itoophiyaati. Deeggarsa dhaabbata Grassroots Soccer irraa argameen torbanitti guyyaa tokko dilbata ganama sa'a 3 irraa eegalee isiniif dhiyaata. Qophichi rakkoo fayyaa sammuu dargaggootaa ittisuu irratti xiyyeeffata. Fayyaa sammuu malee fayyaa maaltu jira ree? Currisa sammuu.